Ani naagadi kan jiran naannoo kan jiran gita koo kan jiran dargaggoota kamiif dhaamsi naamu yeroo nama keessa jiru kun yeroo namoonni baay'een abdii godhatanidha. Maaliif jenna wanta hojjetanis jiru otoo hojjetanii garuu wanta hojjetanii immoo jira. Addunyaa Taamiruun jedhama. Bakki nama jiru magaalaa Finfinnee naannoo Wingeeti. Ganama gaafan ka'u yeroo hundaa wantoota nasitti hojjedhu kanaaf jechaan haala mijeessa. Torban keessaa guyyaa 3 ta'u guyyaa 2 atiikiltaraa deemee wantoota na barbaachisan dinnicha kanas nan bita. Waan namoonni beeku kanas asbeesaa garaagaraa kanas bibbitee waan nan fiduufi torban keessaa guyyaa 3 nan deema. Gaafiin immoo dafee dursee ka'ee dhufee as ga'eetanii mi'a nasii qabu baasee nagada dinnichoota kana dinnicha gurgurtaaf oolus akkasumas kan chiipsii kan adde haala lasaa mimmijeessee kan hojjetamaa jiru kana jechuudha. Barumsa xumuree yaa'u fiildi sanaan hojii barbaadnu haalonni tokko nama danquun ni jira. Gara kanaatti gaafa nufu hojii kana hojjechuuf gaafa murteessu yaa'u tumsuma nama tokko lama sadii yaa'u namoota yaada namaa kennan tokko jiraachuu malu. Kanarraan kan ka'u dura hojii biraan hojjechaa ture. Garuu hojii baay'ee hojiin hojjechaa ture. Hojiin hojjechaa ture sana keessatti immoo bu'aa beedanuu darbamee gara kanaatti dhufe. Innaa ijoollummaa kooti kaasee mana barumsaatuma baradhu yooni barnoota yeroo baradhu mataasaa ofii kootiin of danda'ee waa tokko hojjedhee yoo waan sana godhadheen ofitti gammada malee waan namni godhe naa kenna tokkotti gammachuu hammaan kootiin qabaadhu. Gara kennaa kootitti gaafa dhufu hojii bizineesii gaafa jalqabaa karaa naatee jedhee kanan yaadu. Kagoo addunyaatti nama hojii yeroo baay'ee haasa'u akkan waan kana nagarii yookaan hojjedhee galii argadhuuf na kakaase nama dur yaani maatii kiyya mataa isaatiif baabura dhaquuf illee mataatti midhaan baadhee gabaa dhaquun jaalladhu. Jechuun mana biraa dhaquuf iyyuu intiniin qabachuu barbaadetanii obsan qabu. Garuu biyya kana gaafa jireenya chaalenjii tokko agartu obsi wantoonni jedhamu jireenya keetti dhufee gaafa intinii ta'u hin obsitaa hin dandeessaa hin dandamatta waan hundumaa. Gaaf kana tun jaallatini gara maalittan dhufee gara bizineesii sana hojjechuutti gaafa dhufu kitaaba kana nagarinaan kitaaba persentii 35 kan jedhu naa kennani. Kitaabota kana deddeebisee nagaduuttan kee tirfii achirraa argadhu gaafa ilaalu dura yeroo namoonni baatanii karaa irra jiran ijoolleen baatanii deddeemanii ani intinni natti hin fakkaatu. Waama inni galii qabu waama ofuma taa'uurra hojjetu natti fakkaata. Itti gaafan seenu garuu galii qaba yookaan bu'aa qaba. Gara sanatti dhufee gaafan kana hojjedhu utuma sana hojjedhus immoo bizineesii kana hunduma sana hojjedha waan ta'eef buna bakka dhufu fuudhee dabarsee namatti dhaqee nan gurguraa wantoota garaagaraa jira irraa birrii 10 birrii 20 waan argadhu kana seef gochaan deeman ture. Achi guyyaa ta'e tokko iddoo ta'etti ijoolleen amma maqaa isaanii dha'uun barbaanne jechuun boonaan dubbadha waan ta'eef iddoo ta'etti beellama naa qabanii hojii sanatu hojjedhu jechuudha. Hojii matsaafaa sana hojjedha yeroosii buna kanas nan deddeebisan ture. Sanarraan kan ka'u hojii bizineesii jaallatta waan ta'eef maal hojjechuu barbaadda wanti itti of hirkaa qabdu hin kaamite qabdu irratti murteessuufis ofii keenyaas waan si deeggaruu malaas deeggarree maal hojjechuu barbaadda gaafa jedhanii galgaluma gaafa sana sammuu keessa wanti dhufu wanta namni hojjechaa jiru kanadha. Wanta namni hojjechaa jiru kana sana bukkeetti agartu kan kana osoo hin taane maashinii chiipsii tokko ittiin bite gaafa jalqabaa jechuudha. Takka hojjedhee sin beeku nyaadheen beeka malee hojjedheen beeku. Garuu diffirnatiin waan kamisii hojjechiisa waan ta'u gaafa daffartuun hojjetta. Achi maashinii chiipsii dhaqee biteen dhufee guyyaa jalqabaa maashinii baasee hojjedhee nama tokko lama sadii narraa bitee guyyaa lammataa ammas daffaree man deebi'ee sana booddee naannoo torban tokko yeroo namoonni wantoota ta'us gabaan hin bada waan ta'eef amma sadarkaa wanti bittee hundumtuu kisaaraa ta'utti jira. Sana hundumaa yaa'u akka maanni miidhamaatti wanti waan ilaaluufi waan achi keetti na mudate waan ilaaluufi yeroon maashinii kana viidiyoo kaayee hojjechuu jalqabu namoonni yaa'u na jajjabeessan asittis hojii kana argaa jalqabdee itti fufii addaan kutinnaan jedhan namoonni baay'een jiraachuu. Yeroon atiikiltii kana jalqabeen fuuldura sana hojjedhu asumatti immoo kanas fiddee kanas hojjette kanasatu fiddee amma kana namoonni deemanii iddoo fagoo ga'anii bituurra sibiraa bitatu waan ta'eef anaan garuu yeroosii waan isaan jedhan kun waan mul'ata koo keessa jiru waan ta'eef yeroo sanatti kaapitaalli ittiin waan kana fidu hamma ta'e waan dhibuufi waa isaan jedha kana sammuutti qabadhaaman adeema. Kanaaf namoonni baay'een yaada isaan naa hiranii hundumaa hojiirra oolchira wantoonni namoonni gaafatanii kana nuuf fidi gaafa jedhanii waan isaan irra gaafatan boru naqee fida. Akkuma immoo wanta akkasii kana godhisiin jedhee sitti mani immoo tokko immoo kanumti
akkaata akkas wanti naa taatuufi waan humna kee dhufee kana guutuu goote siin jedhee kan jechuun akkuma namni tokko maani gaarii siyaadu tokko maamas yaadu mala. Kanaafi waan sila karoora kee jiru namni gaafa dhufee dubbatu karoora kee jirutti dhufee waan ta'eef hin hojjetta. Kanaaf namoonni baay'een yeroo hojii kana hojjedhu na jajjabeessu jechuu barbaadeta. Hojiin xixiqqoo ta'an bukkee agartu kuni waan uumee hojjedhu kuni nama baay'eeti obsa guddaa qaba jettee yaadu tokkoon hojjetu. Nama mana akka hin hojjenne maaliif jennaan wantoota baay'ee obsa guddaa si gaafata. Namni tokko isa kanatu kana ta'a inni kun immoo kanatu kana ta'a siin jedha. Gaafa hojii kana hojjettu immoo tokko immoo waan ati murteeffatte kana sirkaa diiguuf dhufee karoora biraa asirratti baasa. Kanaafi waan tokko ati gara fuulduraatti viizinii qabaatte nan hojjedhate murteessite jettee wanti sin guddee wanti si xinneessu tokko hin jiru. Maaliif jennaan jireenya keetti waan tokkoon amana. Macaafa qulqulluu keessaas akka seenaa biyya lafaattis wanti hin amanu namni hojjete akka duroomu yookaan akka jijjiiramu. Namni hin hojjenne immoo macaafni qulqulluun iyyuu kan hojjetee fi hin ta'a nyaannedha waan ta'eef waan inni hojjedhu har'aa kanaanii bor akka hin jijjiiramu abdiin qaba. Isteedha amma kun jalqaba seensa. Bor immoo kan kana caaluu akka inni ta'u nan amana. Kanaaf jireenya koo irratti abdii kutadheen beeku waan gaafa rakkattu gaafa dhiphattu saayitii murtoofteef abdii kutachuun jira. Garuu saayitiin ati baay'ee dheersitee ofii keeratti abdii kuttamuu jiraachuu mala miti. Isheen saayitii tokko suni waan abdii si kutachiisu hin taatu. Waan sii ta'u si daggachiisa waan ta'eef. Kanaaf abdii kutadheen beeku. Gara fuulduraatti hojiin amma hojjechaa jiru kuni ejjennoo naa ta'a jedheeti malee jechuun gara fuulduraatti hojii biizinesii kana keessa hojjechuu waan filadhuuf waan barbaaduu fi gara isa caalutti hin darbadhe yaada jechuun waan xiqqoo kan raagee waan guddaa kan waan gara fuulduraatti hojjechuu barbaadu mul'anni isaa baay'eedha. Waan tokko lama duwwaa yookaan waan kallattii tokkotti duwwaa osoo hin taane yookiin mana tikiltiin banadhaa yookiin immoo suuqii guddaa tokkoon banaa otoo hin taane suuqii ta'uu danda'a, mana tikiltii ta'uu danda'a, mana nyaataa ta'uu danda'a wanti beekamu waan hin jiru. Yeroo sana maanni kaapitaalin qabu irratti murteessee waan kamiin hojjechuu waan hin danda'uu fi yeroo sana hojjechuuf maanni fedhii qabaadhu yookaan yeroo sana yerootti kaapitaalin qabu na murteessu waan hojjechuu barbaadu yeroo sana argama. Qarshiin hojjettu gadi hin dhufu. Yoo hojjechuu baatte immoo hattee fidda. Gaafa hojjettu ati haxinnaa tokko guddatu waan miita argatte gammaddee argatte waan ta'eef dafqa keeti waan ta'eef sitti mi'a baay'ee sii tola. Qarshii of hirkaa dhabuun namni tokko hojjechuu dhiisee hojii dhabee taa'ee birrii hin qabu jechuun ani isa gaafan taa'ee akka gommaatti tilmaama. Sababni isaa hojjechuu waan jirudha. Hojii kamiin iyyuu hojii dursa. Namni tun hojjetini waaqayyoon komachuu hin qabu, mootummaas komachuu hin qabu. Waan kamiin iyyuu komachuu hin qabu. Abbaa isaa haadha isaa komachuu hin qabu. Yeroon maatii firaa koo bukkee taa'u siin jedhe amma tokkaan qalamaa fi borushiitiin caammaa xaragan binneesii ilaanne daandiitti baatee caammaa xaraddeen jiraatta gaafa jedhanii of hin tuffadhan ture. Kan hojjetan jedha. Sababni isaa hojiin hin tuffatamu waan ta'eef. Cirraa kee iddoo tokko ga'uu akka hin danda'u waan ta'eef. Maaliif jennaan siin jedhe namni kam isa jalqabaa hojii dursee hojii hojjetee jennaan haadha buusaa argatus. Isa jalqabaa sammuu isaa hojjechiisee yookaan hojjechuudhaaf of murteesse jennaan qarshiin harka isaa keessa jira. Qarshiin sammuu isaa keessa jira. Qarshiin of murteessuu isaa keessa jira jechuu barbaadeta. Hamma of murteessinitti amma jireenya isaa kanaan waan tokko nan godha jedhee of murteessitti garuu qarshiin eessayyuu hin dhufu. Akkuma isaa kalee gaddaa yookiin waan tokko keetti kufee argama. Garuu gaafa sammuu isaa kana amansiisee hojjete waa'ee nama duroomee tokko haasa'u otoo hin taane waa'ee durooma isaatii haasa'u namni kamiyyuu jechuudha. Saalaan tun dangeessi namni kamiyyuu hojjete hin jijjiiramu. An akka wiikotti jijjiiramtee tun jijjiiramee jiru na agarta malee kanaa gadi ta'e nan agartu. Sababni isaa waggaadhaa waggaatti tilmaaman ofii booratti tilmaamaa jiru ofirratti argaa waan jiruuf waaqayyo wajjin waggaa dhuftu deebitee gaafatee na agartu yookiin wanti kun mana ta'e agarta yookiin suuqii ta'e agarta yookiin iddoo ta'e tokko ta'e agarta malee akka kanatti deebitee na agartu abdii akkasiin qaba. Namoonni baay'een mana barumsaattis kufanii wantoota garaa garaatiin qabxiin deebuu fi dideesii akkuma kana wantoota garaa garaatiin abdii kutatanii namoonni teela deebi'an danuun jiraachuu malu. Dhaamsi dhaamuuf carraa kanatti fayyadame waan sammuu isaanii keessa jiru hojjechuudhaaf mul'ata isaanii keessa jiru gara fuulduraatti na fayyada yoo hojjedhe immoo nan milkaa'a jedhanii waa yaadan tokko shakkii tokko malee sababni isaa
waan tokko gochuuf gaafa kaatooti jalqabaa ofii kee sodaachifte jennaani dhuguma mo'amta. Sammuu kee amansiiftee garuu nan danda'a jettee waan tokko hin dandeessa. Namni tokko gaafa waan tokko milkaa'uu dadhabees ta'u akkasumas immoo hin yaalle ta'u kanarraa barachuu qaba jedhee wanti yaadu waan kamii obsa gaafata hojjechuudhaaf. Obsi dhagaafeedha Oromoo waan ta'eef namni obsu waan kam gochuu danda'a. Kanaafi dargaggoota keenya Yesuusii garaagaraa kee jiraatan illee araada garaagaraa kee jiraatan illee dhaamsiin dhaamuu fi waan hojjennu dhibee osoo hin taane mul'ata isaanii bal'isuudha hojjechuudhaaf. Kan hojjechuun qaba nan jijjiirama jedhanii irratti hojjetaninnaan hojii kamiin iyyuu hojjechuu danda'u waan ta'eef. Kanaafi wanti isaan filatanii namummaa isaanii irratti filatan suni isaan baasuu dhiisuu mala. Yoo nati nan milkaa'ee jedhee milkaa'uu dhiisuu mala. Yoon ka'ee aca barbarii man jiraadha jedhee milkaa'uu dhiisuu mala. Yoo hojjete garuu milkaa'a. Sababni isaa Waaqayyo isin milkeessa. Nama akkasii jechuu kooti. Kanaafi carraa kanatti fayyadamee kan ittiin jedhu hojii tuffachuu dhiisanii namni tokko ka'ee yoo karaatti agarsiise kottu qalaman sii bitaa kottu kanan sii godhaate iddoo akkasii taa'e kan hojjedhu yoo ittiin jedhe yookiin immoo kottuuti iddoo akkasiiti nagadina ajjin nagadi yoo jedhe waan hojjedhu kana kan wajjin hojjedhu kan ittiin jedhu yoo jiraate waan sana tuffachuu dhiise sadarkaa baadiyyaa biyya kee turreetti hojiin kam fokkuu kan qabu jira kan kabaja qabu jira biyya kanatti garuu hojiin fokkuu hin qabu maaliif namni yoo rakkate rakkina keetti gargaaru hin jiru ofuma keenya of gargaarta waan ta'eef abbaa garaan maan jibbeessi gargaara waan ta'eef kanaafi biyya kanatti hojiin fokkuu kan qabneeni namoota baay'ee irraan baradhe namoota irraa baradhe irraan kan ka'u immoo argeen irraa bare nan hojjedha jechuun hojiin ammaa hojii chiipsii namni hojjedhu ammaan kuni akka ilaalcha nama tokko tokkotti hojii dhiiraa miti jedhaniiti kan yaadamu hojii dhiiraa miti hojicha cokooti. Kana akka hojii shamarraniiti waan ta'eef shamarran akka hojjetanii dubartoonni akka hojjetan wayiitti tilmaamu. Garuu gaafa natti galee bu'aasaa keetti gaafa arge hojiin kamiyyuu hojii nama kamii hojii namni kam hojjete irraa jijjiiramuu danda'udha waan ta'eef kana baluuti kan saalaan daanga'u waan jedhu hin jiru. Maaliif amma namoonni baay'een hooteelsii warri baratanii shamarran hiriisiin baratu hojii nyaataawwan garaagaraa kan hojjetu namoonni baay'een jiru. Sooshaal miidiyaa ilaalee kan baradhanuu qaba. Namni kamii akkasuma viizinii qabaatee waan tokko hojjechuun murteessee jennaani hojii kamiin iyyuu hojjeta waan ta'eef araada garaagaraa keessa kan jiran abdii godhanii kan jiraniif dhaamsiin dhaamu mul'ata barbaadan tokko yoo humna qaban ta'e yoo namni itti himee gorsu dhibee nama humna qaba jedhamee yaadamu yoo inni suma isaa ta'uu danda'a yoo inni obboleessaa ta'uu danda'a yoo inni waanuma fira isaa ta'e tokko ta'uu danda'a waan ta'eef satti siqee gaafate waan akkasiin hojjechuu barbaadan deeggartaa illee deeggarsa gaafate yoo hojjete namni kun jijjiiramuu danda'a. Kanaafi gaafate ofirratti hojjettu jijjiiramni musirratti ta'a. Amma ofirratti hojjennetti jijjiiramni jiraachuu dhiisuu mala jechuu barbaade. Kanaafi carraa kanatti fayyadamee kanan jedhu keessumaa dhugaa dubbachuuf carraa kanatti fayyadamee wanti hin dubbadhu dargaggoonni keenya umuriin kee jiru kanaafi umurii xiqqoo kanarra caalanii baay'een isaanii wantoota biyya lafaa kana keessaa hordofamu sooshaal miidiyaan danuu jiraachuu mala. Kan immoo akkasumattiin harka namarraa jiraatan jiraachuu mala. Harki namarraa jiraatanii bor dhibuu danda'a. Namni irraa gargaaree bor gargaaruu dhiisuu mala. Gaafsan ammoo rakkina hin taane keetti kufuurra tu rakkina hin taane keetti hin kufin ofii kana kiyaa of gorsanii of barsiisanii ofii hubachiisanii irratti hojjechuun dirqama isaanii ta'ee yaada. Yeroo sana gaa jechuun hojiin hojjedhu hojii qaansiraa waan ta'eef qaansiraan immoo hojii guyyaati. Wanti guyyaatti argattee galtu immoo yeroo sana iyyuu baay'ee gadi bu'aadha iskeeliin kaffaltii waa yeroo sana jechuudha. Innaa wanti hin daganne yeroo sana hojii sana yoo hojjedhu hojii qaansiraa kana gaafa hojjedhu mudannoo na mudate hojicha keetti jiraachuu mala. Biyaansi jechuun waan torban tokko argadhu waan torban tokko argadhu waan wallaanuu hin dandeenye miidhaman keetti miidhame fa'aa qaba. Waan torban tokkotti argadhu miidhaman guyyaa tokkotti miidhame sana waan jechuun wallaanuu hin dandeenye tokko. Tuun mukoota bubuqqisuu waan garaagaraa godhu mismaarri miila na waraanaa kudha afur tokko mana ciise yeroo sana akka mudannootti waan ilaalachuu barbaadetan kudha afur tokko ol kan ta'u faashaa qayyaree waan garaagaraa godhee miila koshaashinaa godhanii yeroo sana mismaarri jechuun ani beekeen eeggadhu waan ta'eef hojii qaansiraa kanatti gaafan seenu waan yeroo sana argadhe waan sana naa wallaanuu iyyuu hin danda'u. Maaliif egaa kun mudannoodha akka mudannootti waan ilaaluuf jechuu barbaadetan. Malee wantoonni danuun jiraachuu malu amma kanatti waan himaman ta'aniif malee isa immoo taatee sii ta'uu sii dhossa hunduma isaa jechuu barbaade.
jireenya kee irratti abdiin kutatta. Even sadarkaa bakka yookiin lafa namni nagarreettan bada fa'ee nama murteessa. Wayidammoo biyyattan deebi'ee gala. Wantoota lama kana murteessan ture yeroon hojii kan sadaa kana hojjedhu humna koo ol ta'u galgalaaf ganama taa'eetti yaadu nan danda'amoo hin danda'uudhaananii sammuu dhukkuba. Itti fufamoo ittiin fufu kanaan itti fufamoo waan biraa ta'a waan jedhu yeroodha gara yerootti itti yaadan ture. Gaafa itti yaadu sana yookiin gara biyyaatti deebi'u yookiin immoo maani biyyuma kana keessaa iddoo namni biyya keenya nan agarree yookaan namni iddoo akkasii jira jedhee nan yaadne tokkotti badii dhokadhee yookiin bakka godaanaa karaarraa ta'ee jiraadhu achiroo naa darbuu danda'a gaaf tokko seenaa ta'uu danda'a jedhees nan tilmaama keessa kooti immoo waa'ee lakkii hojii kanarra akka hojii biraatti akkan darbu muunatti hima waan lamaan kana jireenya ogeessa gaafa wallaan sun qabu garuma hojii kanaa gaafa dhufu mataa isaanii hojii kana dhufee galaa malee ani hojii mataa kooti hojjechuu yoo inni maaliin yaadanii maaliin murteessa moo keetti rosii kan mataa kooti osoo hin taane wayi nama bira galee hojjedhe nama bira yooni kaapitaala magaarii ergadhe bayoo fi kooti hojjechuu wayin immoo bakka waanuma ta'e tokko waan nama bira galanii hojjetan tokko jiranii waan akkasiin murteessa bakka malee ofii kootiin inni uummadhe hojjedha abjuu keessaan qabu garuu guyyaan gaafa ga'u waama tokko gootu maanni gaafa ta'u gara maanni mul'ata mataa keetti gaafa deebitu waan sun immoo karaa namaa goree waaqayyoo gaafa naaf hojjetu sayyaara sana gaafa naa kaasanii gara hojii kanaatti dhufeesin jechuu barbaadeetan ofii koo irratti murteessee hin beeku yeroon jedhu karaa dhumaadha jedhee waan ani ilaalu hin qabu maaliif jennani ijoollummaa makootii kaasee namni hojjetu hin jijjiirama waan jedhu sammuun koo amanaadha guyyaa hundumaa jechuudha ofirratti murteessu isinillee guddaa galatooma. Jaalli Mokonnin jedhama. Ani jiraattu asuma naannoo kanaati. Addunyaan mucaa baay'ee amala qabeessa. Mucaa maamiltoota isaallee akka gaariitti qabachuu danda'udha. Mucaa baay'ee tattaafatudha. Hojii kamillee hin tuffatu. Akkasuma akka argitu kana meeshaa adda addaa waan adda addaa hunda wal bukkee qabee mucaa hojjetee boriitu mucaa guddachuudhaaf yaadudha. Mucaa baay'ee gobaziidha. Gaariidha. Ani Ayyaan Tasaffaan jedhama. Addunyaan nama jireenya isaa boriif tattaafatudha baay'ee. Ganamas galgalas hojiidhaaf nama tattaafatu ture. Halkanillee bokkaan jedhu guyyaan rooban jedhu aduun jedhu baay'ee tattaafatee hojjeta. Hojii isaa kana keessatti immoo bora akka inni nama guddaa ta'u abdii guddaan qaba. Koo Alamnashin jedhama. Addunyaan wanta xinnoo irraa ka'ee nama adda nagayeedha. Bor immoo kan kana caalutti akka inni guddatu dhugaadha amantii guddaan qabaani. Sababiin isaa tokko jedhee sababii yeroonni hojjete kaasee ilaalaa jaan turee fi bor kan kana caalu sin hojjeta jedheeni yaada'anii nama keessumsiisuudhaaf illee dhugaadha namni yeroon qarshii xinnoo fudhatee dhufullee ay kottu bakka isumaan jedhee addunyaan nama ofitti qabee nama keessumsiisuudha nama ofitti qabee of qarshiin kee xinnoodha deemin jedhu dhugaadha san argee irratti jechuudha. Isa kaaniin hammuma jedheen himaa gaafa isaan immoo gaafatanii deemuuf jedhan immoo kottu deebi'i jedha. Yoo isaan harkan jirrellee gaafa nama harkan qarshiin harkan jiraannillee nama akkasumatti keessumsiisuudha addunyaan. Irraa jalqabe dinnicha waan kiiloo 5 irraa ka'ee 10 godhe 10 irraa ka'ee 20 dhaqee utuma jedhuuti darajaa kanarraan ga'e. Yoo bokkaan roobellee bokkaan roobaa jira jedhee hin dhiisu isuma kee adeema barii lafaa ka'ee sa'aatii 11 walakkaatti too bokkaan roobu bokkicha keessa akka kanatti nama deemudha addunyaan. Akka kanatti deemee nama guddatee nama geeddaramaa jirudha. Kana caalaatti immoo geeddaramaan bassee dheenya yaadan. Tilmaama kootti sababiin jalqabee ilaalaa jiruufi kana caalaatti hin guddataa. Waan kana caalu namoonni illee sarraa akka waan addaa baratan innuntu immoo isa kanarra darbee akka namoota warra dadhaboo gargaaran akka ittiin isa fudhachaa jira akka itti yaadaa jira sanis. Maqaan koo dargaggoo Damee Lammeessaan jedhama. Addunyaadhaan naannoo waggaa 2 bakka kanatti nan argama. Addunyaan nama dargaggoo hojii jaallatudha. Asitti kun akkuma argaa jirtanii sambuusaa, chipsii, irxibii waan jedhamu fa'aa waan akkasii kana inguu gurguraa, hin hojjetee gurguraa jechuudha. Sana biratti illee
fuduraa fi muduraa corqaa qullubbii diimaa adii timaatimii gosa garaagaraa kana fidee asitti daldala jechuudha. Hojii akkasirratti isa beeka. Addunyaan baay'ee nama hojiiti. Dargaggeessa harka namaa hin eegnedha. Mootummaarraa kan taa'ee hojii hin eegnedha. Ofiisaa tattaafatee kan hojii hojjetu yookaan immoo dargaggeessa cimaadha dee yaada. Ani jechuun isarraati waa tokko fakkeenya nan fudhadha. Nama hojiidhaaf tattaafatu jechuudha. Walumaa galatti kastamariisaaf nama duubeellee laatudha addunyaan. Ani akkasittiin beeka. Yoo maallaqa dhabne namni maallaqa yoo dhabe dhufee duubeellee irraa fudhata. Fudhatee deebee guyyaa argate laataaf jechuudha. Nama hin simata haalaan keessummeessaa nama waan ati barbaadde isaati as fakkeenyaaf mooraa kana bukkeetti mana taanii nu ergidanii namatti illee ergaaf jechuudha. Nama akkasiidha. Kastamarii hin qabata. Nama hojiiti. Baay'ee namatti tola.